Sigalee. Keeka keessanillee ana asirree siin kaasa. Jira na fuutamoo nam fuutu namichatti hin dawwala. Siyaa fuudhu. Maaltu na fuudhu? Fuudhame. Namichatti. Gaafa na fuute haati mana keetii ni deemte. Haala deema. Karaa dasisii jedhe. Haala deema. Aywa. Asirraa hin qabatan yeroo sana. Irraa si keetiin samboodaatiillee. Amma gattaa qaamaa kana godhataa. Inta akkanittis dura shirshir jaayoon fedhe maas naqeet fadhusitti nima. Muka jettaba. Kana jettu kana maal jechuudha? Anatti tottoluu fi anatti muka jetta. Muka. Hordoftootaa fi daawwattoota kiyyaa yaaddoon dhufee jira hulaa banachuu jira. Arra waanuman isa godhu naaf isa walumatti nu ilaala haa dhufu. Akkasuma godhee osoo nan isa eeguu nama yaamee artistii asitti yaamee osoo nan isa eeguu jiru hafee jechuun sa'aa meeqa booda manaa dhufu. Ijoolleen nageessa kun? Kam ijoolleen? Ijoolleeti. Beekan ijoolleetiin eegamte sa'aa meeqa guutuu eessaa dhufte? Saadaan nu jirti. Maalitti hin beekareen? Laa sa'aadaati dubbachuu tana dhiisi mooti. Sa'aadaa jechaa oolu tana dhiisi. Maal jechuu keeti? Hin beekan si eessaa dhufte maati? Mana san seenan jiran erichi. Sa'aa meeqa guutuu eessaa dhufte? Eessa geessite? Maalitti hin beekare isaan kutan? Haay nama dhufeenni. Kottu ol deebi sa'aa meeqa guutuu deddeemte sa'aa meeqa guutuu dhuftee numa ammas deemta. Kottu ol deebi? Kottu ol deebi. Maaliif? Maal fayyadatu? Eessaa dhufte sa'aa meeqa guutuu namaan eegaa biyyaa addaatti. Arra guyyaan kun guyyaa maaliif? Guyyaani? Guyyaa gammachuu keenyaa guyyaa aruusa keenyaati bararraa. Aruusa? Amma eessaa dhufte meeti bakkuma irraa dhufte himne. Namni didi sa'aa meeqa guutuu bakka dalagaan teessu eessaa dhufte? Eessaa dhufte? Maal jechuu keeti? Bakka irraa dhufte si gaafadhee bara. Qorichaan haadha manaatti barbaadachuudhaaf deemu. Qoricha maaltu barbaadu siin jee qorichi haadha mana keetii akkana harka jiru hin beektu moo akka bakka biraa barbaaddu? Bakka biraatti yoon harkadhe baay'ee takka bareeda. Kan ta'u aruusa kana hambisuu barbaaddaa miti? Kun sababa takka hin ta'uuti bakka irraa dhufte qofa naa himeen amma. Maali na bulchuu barbaaddeeti? Laa si bulchuu midaaye. Sa'aa meeqana nas taa'ee si eegu jira bara. Maali kana teessee na eegdu? Maal deemnes? Eessatti hin deemu? Deddeebi gara barbaadde. Harka akka deemaa hin jiru ana guyyaa aruusa keenyaati arra sitti mee bara. Aruusa keenya kam? Haay. Maal ati nakka jibuu barbaadda? Dhaggeeffadhu yaaddoo. Ati gaararraa ni beektaa miti? Kawaanuma yeroo san bira jiru fakkaatu waggu takka magarra waggu takka diimaa waggu takka biicaa waggu takka adii waggu takka daalacha waggu takka bunni gaararruma yaani amma akkanatti gara gaggalu saneeti. Maal jechuu keeti? Maal jechuu keeti meenumaa boontee akkana dubbachuu afaan guuttattee. Maali sila? Maali? Aruusa godhanna irratti walii gallee bara. Siin fuudhaa haadha mana kiyyaa irraa hiiki irratti waliin gallee inuma amma qoricha barbaaditi deemee bara haadha mana kiyyaa naan jetta. Qoricha yoo ni harkadhe kalaas. Qoricha kana dura deemtee bakka meeqatti maallaqa fixxee kana dura maaf hin argatin? Amma yaani gammachuu tiyya tana balleessuu barbaade. Anasitti artistii yaamee hangaree fu'asii wallisu jirra kophaa jechuu. Eenyu artistiin kamitti? Artistuma maal itti gootate ayyi artistii filadheetiin fideeni. Kasirbu beeku kasirba jaalalaa sirbu. Biyyarraa qalabdee fidde? Biyyarraa maalis biyya kana keessaa hundi jira. Eenyu artistii? Biyya kana keessa artistiin takkaaf lamaa jira hedduu jira. San keessaan tokko waan maddeessitti. Maaliif uffatta artistootaati? Sigalee? Maaliif yaammattee reeti? Aruusa keenya irratti akka nu wallisu. Aruusa sirba jaalalaa sirba babbareedaa kan wallisu. Asitti mee bar dura irraa hiikii sanboodhaa si fuudhaa si jenne. La naan hin jenne akkasirratti waliin galle. Shuf gara hin gaggalin. An akkasummaan ta'u gara gaggalin. Dura irraa hiikii namicha fidi. No akkasiin. Siin fuudhaa sanbooda irraa naa hiiki naan jette. Anilleen na fuudhi sanbooda irraa hin si hiikan siin jee. Maaliif gara gaggaltaa? Akkana Ameerikaa dubbiin. Akkasi. Bilaa dura irraa hiiki. Sanbooda na siin fuudha. Guyyuma sana si fuudha guyyuma sana. Akkana duraan maaliif akkana hin jeirre? Duraan silaanaan jette siin ayyamu ture na beeytas. Jalqaba na fuudhuu qabdaan siin jeggizee na fuutee aruusni keenya xumurame boodarra irraa hin si kan hundi nagaan waliin jiraanna. Si galee miti? Aywa. Amma dhaggeeffadhu. Daandii gabaabaa. Daandii gabaabaa. Daandii dheeraa deemuun sirrii miti. Daandii gabaabaa deemnaa miti. Dura irraa naa hiiki. Dura irraa hiiki. Abadan. Sanbooda aruusa hin goonu nikaatiin muradha. Dhaggeeffadhu an akkas hin fedhu. Dura irraa hiiki minaamin kana achumatti dhiisi. Dura aruusa bareedaa naa gootee sanuu hinumaan haa qofa si godhadha naan jetta. An aruusan fedha. Aruusa guddaa Oromoo miti. Arabni kun hundi dhufin fedha. Si galee miti. Aruusa san naa gootee. Aruusa ol keen si garsiisaa qoyme. An aruusa gartee beelloo uffadhee fustaana uffadhee akkana shir jee agartee miti akkasitti fedha malee
Ilmaani kaasi godhadhee maali haasa'ina siyaasoi? Ansii mee baran. Manna himtare? Dura kanatti irraa hiiki san booda guyyaa jennee daqiiqa jennee osoo itti hin qabne. Ahaan irraa si hiikeetiin san boodaatillee amma irraa naa hiiteen miidiyaan kara barbaadde naan jechuun barbaadda. Maaliif hin ta'a akkanittis dura shirshir jaayoon fedhe maal si naqees dhaggeeffadhu sitti hima. Muka jettaa bara. Muka. Amma kaatee yeroo kana jettu kana maal jechuudha? Anatti tottoluuf himi. Yaani laa anumatti dasdasina jee. Anatti muka jettaa. Muka maa ejersan aarfadhu ansi galee. Muka fayyadamne. Bahuura waan jaamu gartee miti bahuura libaana kan muka namni fayyadamne itti fakkaata. Muka aan laal qaama fayyadamtu gartee mi bahuuran aarfadha mush hatta libaana tallee miti muka maa ejersan aarfadha seeti akka Oromoo zabanaatti. Muka ejersaa kabiyyatanaan aarfadha seeti muka sitti jiru. Kanaafuu dhaggeeffadhu kijiba namni namarraan kaa'u kijiba narraan kaa'in. Muka miti aan guutuun kiyyaa akka nama shittoon qaama dhiqatee deemuuti. Si galee anaaf uffanni narra jiruuyu shittoodhaan dhiqaman. Si galtee miti kijiba narraan kaa'in jechuu barbaadeeti muka jettaa jettee anaa miti namni muka jedhu ni haase anuma achitti amma sitti hima. Gurbaan ayyaame wallisaan jechuu jookarni beektaa miti. Jookarii itti bilbilii deebise aaree asii qe'ee kutee kiyyaan Hamzaa jaaniin xifaan sun dhufee asitti jechuu. Yaaddoon barbaade dhufe sin fuudhuu dhufe minaamin jee asitti jalan deemtu reeti. Waliin nu diree asitti mucaan namalleen aaree kute. Dhaggeeffadhu. Eessatti Jala deemuu qabda. Maal jalaa godha? Jala mucaatu siif jecha maraatu jira. Mucaan waan takka ta'u dhaggeeffadhiisu. Maraatu maaf hin dhabamsisee miti dhaggeeffadhu. Siif jecha maraatu jira mucaasan. Dhaaqiitiin mucaasan tasgabbeessii itti heerumii sirreessiifi yoo dhuguma akka Hamzaan jiru siirii itti hojjetta ta'e irraa hiiki. An siirii isatti maaf irraa hiiki. Inni duraaniif ni jaalala. Yoo jaalala keetiif si jaalati. Amma malee duraanis ni jaaladha wanni sirriitti godhuuf hin jirtu dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu amma sirraa na qabde amma. Dhageessaa miti. Amma jookar irratti dawwaliitii bilbiliitii yaame. Ifama ja'iiniiti. Si galee si yaamee si eegee. Anaa yaammate. Wali annuufi yaame anaaf siif walumaan nu yaame baran. Ati torba garagaluu kana dhiisi immoo. Yoo torba garagaluu kanaan dhiisnee ni beeytaa mishaa kiyya. Achumaan itti bilbilaa. Akkanan lallabeetu ifin cinqinetti agarteeni naaf hojjeta waan an barbaade si galee keeka keessan illee ana asirra siin kaan waan takka wanni asirra nu keessa hin jirtu dhugaan sitti liffaazoraa deemtee sa'a 24 maal lallabsiisuu feeta qoy ati amma narraa deemis ne nama ibsa Isasirraa deema an si fudhadhee barsiif qabeenya keetu guututti dhuunfadheetiin jira gaafa na fuute haati mana keetii ni deemti irraa si yeeqa karaa barbaadde karaa dasisii jee deema aywa Siddem. Aywa. Asirraa hin qabatan yoo ta'u. Okay ni laalla waliin laalla durachi hageenya. Jalqaba ammati aruusa kan gootamoo gootu. Irra deddeebi'ee guyyuu si gaafachuu qabaan. Amma barsiin. Guyyuu si yaadachiisuu qaba waan sirraan oolamne dhaggeeffadhu. Siin fuudhatiin jedhee miti. Bakka rafnetti dura irraa hiiki isa booda siin fuudhan. Dhaggeeffadhu Oromoon bakka rafnetti hin muganii jedha. Dhaggeeffadhu miti bakka rafnetti hin muginiiti. Yaani waan ta'uun isaa hin oolamne harkifattee as deemtee liffaa zooraa deemtee maarree ta'e akkana ta'e jechaan ooliin. Aruuza godhii xumurii khalaas irraa hin hiikisillee. Dura irraa hiiki. Lafarra maan harkista. Yoo dura irraa hiiki aruuza kan isin nu tajaajilteeti. Nuun tajaajilin. Tajaajilan barbaadu. Bakka harmeetii yaa buute kan hundaa'u nu godha. Yaada kan kee wayitan isii akkasitti irraa hiike na fuudhuu diduuf deemtasa. Yaani irraa na ikkatti jettee ganaa isin lachuu. Ati amma laal waan inni asitti himi. Deemtee xinxaltee waan biratti hin deebisu. Dhaggeeffadhu. Dura irraa hiiki sii fuudha kana caalaa kalaas. Anilleen irraan hiiku dura na fuuta. Kana caalaa waan biratti. Dura na fuuta irraan hiiku. Akkam? Na fuuta dura. Giza na fuuta boodarra irraa si hiiku. Akkas takkam. Dura irraa hiiki. Dhaggeeffadhu. Dubbiin tiyyaa ta'a malee keetii miti. Anamma sheeka kiyyatti nima khalaas. Sheeka kiyyatti dubbiin tee malee hin taatu. Eeywa tiyyaa talanna haajamaan sii malee anaa miti bar. Haajamaan sii malee anaa miti. Haajamaan ana. Haajamaan sii. Leennu haadha mana keetiitiif jecha namni nama jaalatu akkuma talan isma kanaa yoo jaalattee isiif jecha waan xiqqoo kanaa miti waan guddaa godhuu qabda ture si galee mush na fuudhuu diduu miti. Yoo ni laal yoo ati akkaaniin ansi fuudhu yoo barbaadde callistee deemtee mana keetitti galtee dura irraa hiikiitti deem mana keetitti gale san booda yoo barbaade mana keetitti si fuudha yoo barbaade bakka biraa si mana kiyyatti maana fuuta kana dubbii namaan tana fuudhuun deemu barsiin na fuudhu deema anas fuudhu deeman kalaas mana kiyyatti mana biraa si kireessee achitti si fuudha kalaas
Amma deemiti mana keetti gali. An harta akka galaan jiru. Irraa naayee kiitii mana keetti gali. Amma na fuutamoo nan fuutu. Dubbii gabaabaa an si wajji lallabaaluu dadhabeen jira. Na fuutamoo nan fuutu namichatti hin dawwala. Si haa fuudhu. Maaltu na fuudhu? Si haa fuudhu. Dhaggeeffadhu namichatti hin dawwalaan. Fuudhami. Namichatti akkas dawaan. Fuudha dhabi. Naaf sa'aal damee fura si wajjin lallabaa oolaan. Yeroo takka akkana waasin fuudha. Ammaan tana aruuza ni godhanna tamaam. Boru godhanna aruuza guyyaa kamisaa godhanna deebitee ammas dura maalii naa godhi dura isiirraa naa heek. Maali kun haasaa? Dhaggeeffadhu aruuza jeetiin jechuu har'a dheengadda maaf akka amma jettu kana hin jedhin guyyaa kamisaati aruuzni gize jettu san hangana naan deemetiin mana meekaappii dhaqee waa hunda sisirreeffadhee jechuu meekaappiin daaraa itti godhee asii artistii yaamee hangaree koo asii shubbisu jira si eeguu malee wanni takka nafne si galee. Maal shubbise? Ati immoo amma naaf. Eenyu shubbisi jeen mana kanatti? Asitti si fuudha sila. Asitti si fuudha. Eessatti na fuutare? Kuni manni mana saadaati. Eessatti na fuudhu barbaada? Kana saadaafiin kireessi. Saadaafiin saadaanis kanuma teessi hundi kanuma teenya yoo deemu yoo kan deemne teessi yoo adabattee teessu taate kanuma waliin teenya yoo muka adabatteen teenya taate isitu baa malee anaa miti. Ati amma tana dhaggeeffadhu waan tokkoon siif. Maal naanta? Amma deemiti mana keetitti galii saadarraa siirii itti godhe kana irraa hiiki mana keetitti galii sanboota anaatitu dhufee manguddoonis ergamee akkanuma wal fuudhaneeti akkami beeytan. Maal sobni guddaan kun an maal na seete manguddoon an nama eessaa dhufe ati nama eessaa dhufe gide na gowwomsuudhaaf akkana godhi. Guduunfaan hiikamee warra keessan ka biyyaa bilbillee akkasitti namaaf kan nama malee akkanatti nama kannane. San hundi ammuma ta'a ammuma ta'a. Dhaggeeffadhu yaaddoo bishaan ati harkaan akkanatti dhuyde anqala isaaniin dhuge dhageesse waan ati amma haasoftu kana hunda an si duran haasa'e. Sammuutii keessatti si galemti. Kanaafuu irra deddeebitee. Ati amma callistee ati nan dhufte kana asumatti manuma kana si fuudhee. Aywa. Ni fokkota wanni kana ni fokkota hin bareedu. Hin bareedu. Hin fokkatu. Wanni takka ka fokkatu hin jiru. Maaltu fokkise? Maaltu fokkise mee fakkeenyaaf amma asitti aruuza wal godhannee nagahaan teenyee sa'aadaa irraa hiikee itti himnee isillee waan hundatti himnee tasgabbiin hundi waliin jiraanna maa rakkoo jira? Ati barsa aduma kanaafuu yaadaan jirtu. Akkanatti jaalalli hin bareedu. Akkamitti bareedare? Jaalalli itti bareedu atis mana keessatti deebite saadarraa hiitee mana keessatti deebite. Isa booda manguddoon ni ergama jaarsoliin ni ergama wanni hundinuu ni haasawama ni xumurama warra keessaniif du'aa'ii godhaa jennee maallaqa ni erginaafi. Kana hunda kun hundi sa'a ammaa kanatti yoo hin godhamne waan an sa'aadarraa hiikee mana kiyyatti galus hin qabu dhaggeeffadhu. Sa'aadarraa isin hiiku mana kiyyattis hin galu khalaas asuma waliin teenya aruuzas dhiisi waa hundas dhiisi sa'aadarraa hiikuus irraanfadhu jiraadhu akkanumatti ittiin dawalammoo sheekaa kiyya. Maali jijjiiramta mati? Maal sagal jijjiiramta? Sagal ana moo sheeka jijjiiramta? Sagal jijjiiramu jira. Sheeka sagalii miti sagal jijjiiramaa jiru. Amma maal rakkoo qabu? Sagal ka jijjiirame si. Dhaggeeffadhu Zaara. Sitti mee bara. Dura kana yoo irraa naayisee achi booda si fuudhee. Ati dura kana na fuutee yoo irraa si hiikau anaa miti narraa deemee akkasii. Yoo ofirraa deemtee galtee hooti hara mana keenya. Harta akka galaan jiru barsitti mee fuutu taanaan an harta akka deemaan jiru irraa isi hiikaan jiru asuma jiraadha khalaas is bira fuutu. Nagaatti. Deemee. Way carraa kiyya yaaddoo ilmaa asitti na taphatee gaafa meeqaatti na tumee isaaf jecha waa meeqa ta'ee ani inumaa arrallee yaaddoon akkana naan jaa sin fuudhu inumaa sin fuudhu dura irraa naa hiiki. Kallee immoo asumatti sin fuudha boruu si fuudha iftaanin si fuudha. Ana taphataa qoo inni isaaf jecha waa meeqa dhabee isaaf jecha jaalallee kiyya dhabee isaaf jecha nama kiyyaan wal dhabee isaaf jecha obboleessa kiyya Ameerikaa jiru naan lolu jira natti aare isaaf jecha namni kiyya kasuuti jiru guutuun natti aaru jira isaaf jecha Oromoon guutuun na arrabsaa way sarraa kiyya namichi sheekuma kiyya sanitti hin deebi'a malee anillee isaan maan hin dhiisne egaa akkanatti sheeka kiyya deebi'eetiin waan nan isa godhuu taa'u na laalaa qo'enni hinuma ana taphachuu barbaada deebi'ee na sossobee way sarraa kiyya amma mucaan kun sana jecha maraatee akkana ta'u jira silaa isuma wajjin jiraadhee maal qaba kana doofaa firaa dhiisee duraanuu garuu anis bila kana akkana ta'e inumaan hin dhiisne anis isa
yaadda walii tatteenya amma booda kan hin hanga dura si qusadhu hunda amma booda walii tatteenya.